ويا كان واحد نجري غير نبرفرني الرش وانا جرتو في جرب برواش بيتي جولي في دي خوتو اني نياتا وان لما يدو غون كوبيسي جوان جولي يدو سنيفو جولي كيف في دي خوتو جولي نرانت انا اسف فرو قبتي سومني نما فرسيسون اجري غداره قبتي ني بيتا ميتو سوما توبك براسو نفوتني سوا مدي قدين بربادو سجل يا سيدة سجل يا سيدة مقاس هاي نردت شوفي ديرو akkana kaleessa jaartiin dhuftee fi har'a telefoonaan irra cufa ajaa'iba akka doolaara 200 ta'e nurraa fuudhee raashina ji'a guutuu isinii bitee torbee nu nyaachiseeti amma telefoonaan irratti cufa wayitaati onni akkana obsittan bilbila ammas ne بنيا أبو سعيدو إيش جرتا؟ ريف من تنا بيتشي سيرا فتين جرا هاو تولى كم عادة كنا من تسيب دفنمو ما يدا سينم ياو أرى جارتي جراتي خلاص المفروض كمان تدري جارتي دلقة رجال تسيتي بتي ما أبو هاجي جارتي ناس جرتو كان أفدبرا كاو ahaa duruu naa galte ana ji'a guutuu jedheetigaa torbetti telefoona nurratti cufate doolaara 200 teenya san funyaan urreeti irraa fuuna wanni akkasiin jiru
Ijoolleen oomee duba nyaata waan ijoollee hunda ga'uun qopheessa. Ijoollee waan na gaafata har'asitu jira. Ijoollee maal asii godhe? Yoo hin jilaadde ijoolleen dhufteen furtu jechuudha. Na dhageessaa har'asitu jira. Ijoollee dhufuun qabdu. Guyyaa kaan waan asin jirre dhufanii na bira furanii. Har'as waan ati jirtuuf jarri hin barbaachisu. Gabbeeyti ijoollee fidi kottu ani nyaata waan nama hedduu ga'uun qopheesse jechuudha waan ijoollee hedduu ga'u saniifuu ijoollee fidi kottu. Ijoolleen irraan tana asii furu qabdi. Soomanii nama fursiisuun ajirii guddaadha qabdi. Ni beektaa meetu? Maali godha silaabu? Eegi jette bilbileetu mana waamu. Eegi ijoollee fideetti silaa. Hello Abdikarim. Assalamu alaikum. Nagayame. Nagayta. Har'a jaartiin dalaga irraa galtee mana jirti. Walumaan furaan na biraati koottaa kaa. Boona jetteellee bilbile himi. Ramzii tokko immoo ittiin akka jaartiin dalaga irraa galtee mana jirtu amma ittiin himi. Haa dhufuuti nu hunduu yeroo takka nyaata goonee jirra. Amma isaan nyaata godhi jennaan ittiin himina akka isiin jaartii mana jirtu. Homaa ittiin himina waan inni jedhu laalla. Ani amma manaan jira. Bakka san jirtanii. Hayyee ni dhufaa kalaas dhufeetiin wajjuwaan gallaa wajjuwaan as jecha. Yallaa immoo uffata takka ofirraa jiree kana sama dhufa. Aboo kaniin gibbii tana guutuu keessa isin barbaade isinas jirtanii. Obboleessa isaan dhufti. Barbaade keessan barbakkaan hin dhaqin hin qabu barbaada keessan xiqqishoo fi as keessaa nahatanii naan hin kutin. Aboo homa sooma ta'eef beeloftee nu arguu dadhabde malee nu asuma jirra. Fagoo namni nu argu maal. Aboo an beela'oyiitu hin qabu saayiboo. Ijji xiyyaas ni garti ijji xiyyaa halaalaa waa harkaa jirti hoo silaa asittis na gartiimi. Amma silaasin maal godhaa jirtan? Yaa'ooti amma dubbii dhiisiiti dubbii haasuuti adda taraan aftiriteeti gootu jirta moo akkam? Si baana bar. Anaa godha. Dubbeen nu baantadha taraan keeti. Aboo saayiboo maal haasoftasi? Agarraa guutu guyyaa kan hundaan godhaa ture. Kaleessa isa godhe. Dheengadde isa godhe. Har'a immoo taraan ta'e. Haftira jechuudha. Ani bar khayrii dalagannaa hoottu nu bira furii gisee naan jettan barra khayruma dalagattaniif hin dhufee furu jiraati. Wayiin na goosistan see yaa'u. Amma dirqama anaa deemee godha jechuudha. Ana godha jetta dubarooyitu as jira mooree. Ayyeega eega jettaniifuu ana akkumaan harkattiin godhee isin eega garuu waa yaadadde ifirraa isin. Maaliif takka ho'i ilaaltanii nan fuusifne? Maal si fuusifne? Aboo sooma qabnaan hun kolchisini. Aboo yeroo ramadaanaa maal fuudhu yaadda? Sa'aatii kana fuudha kan duraan fuudhu amma ramadaana kana maal yaadda? Awoo isin maal na kofaltanii miti annarraa dhugaadhaati. Dullattu mooyitillee taatu maaliif tafurmaata nuuf iddoo takka ana fuudha yaa'u isin soomana ramadaana maal reettaniiti? Tanuma nyaata sanarraa gartee oolchitu takka uuma kana godhuudhaan oolchitu takka maaliif natti hin fuune? Awoo na fuudha anuu if qabee misini. Maaliif diriiramtani? Na fuudhaa dullattii wayitillee haa taatu isin maali? Anaami hafilas. Saayibii amma yeroon dabarte deemee nyaata. Amma gara aftiraa taasifna. Booda haasofna akkasanii. Yeroon sooma nu fuudhaan kan nurraa dhaabeemu. Sooma na qabu. Dirqaman ni godhee jechuudhaami? Amma taarkaa nu qabdu ta'uu nuti deemee. Sooma ta'uu beeki. Bara osoo na fuutanis waa mudhii gatiin hin barbaadu. Tamudhii gadi hin barbaanne maaliif fuuta duuba? نرفع الرايات سوف يعلمون. Audio Jungle. Audio Jungle.